Akkaataa bilbila guutee pilaastorii irraa waa isiniif gadi buusuu didee daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka sirreeffattan otoo aappii tokko hin fayyadamin jechuudha. Sitingii tokko duwwaa sirreeffatuun akkamitti akka sirreeffattan isin argisiisa. Bilbila keessan waan guute wallaaltanii gaalaarii keessa yeroo galtan footoo fi viidiyooleen keessa homaa hin jiran jechuudha. MB muraasaatu keessa jira. Kanaafuu waan guute wallaaltanii garuu immoo nimoorii fuul isiniin jedha. Akkamitti sirreeffatuu dandeenya kan jettan daqiiqaa muraasa keessatti akka itti sirreeffatan isin argisiisa. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtan hordoftoota Oromoo warreen chaanaala keenya faaraa taatan hundi keessanuu subscribe godha. Viidiyoo keenya illee please akka nama hedduu bira ga'uuf like godhuu hin dagatina. Viidiyoon dabalataa akka isin bira ga'uuf mallattoo notification tuqaa hiriyoota keessanillee share gochuu hin dagatina. Yaadaa fi gaafii barbaadan waa'ee bilbilaa irraa sooftiweerota bilbilaa fi kompiitaraa irraa kiiboordota garaagaraa waan barbaadan waan bilbila irraa isin dhibe komentii jalatti gaafachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Nan deebi'aa na eega. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Bilbila nimooriin fuul jedhee isin cinqe daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka itti sirreeffattan isin argisiisa jechuudha. Gaalaarii keessan keessa yeroo seentan footoon hin jiru, viidiyoon hin jiru, muraasaatu keessa jira. Garuu yeroo isin pilaastorii irraa gadi waa buufna jettan nimoorii fuul isiniin jedha yookaan bilbila keessanirraa aappii jiru haqaa kan biraa itti buufadhaa isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu isa saniif furmaata taha jedhee kan yaade viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hamma dhuma sagantaa keenyatti akkan hordoftan kabajaaf jaalallaan isin gaafadha. Kanin amma jiru kuni pilaastorii kiyya keessa jechuudha. Eega pilaastorii keessan keessa akkanatti seentanii jechuudha. Gubbaa kanarra dhuftanii bakka porofaayilaa keessanii kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Yeroo isin porofaayilaa keessan irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Sana booda wanti isin irraa eegamu jechuudha. Asirratti kun akkuma argitan manage app and device ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Warreen aappii update godhachuu wallaaltanilleen aappii bilbila keessan keessa jiru guutummaan guututti kamtu update ta'uu barbaada hunda bakka tokkotti illee ilaaluu yoo barbaadan kun amma aappiin asirra jiru aappii 40 kan update godhamuu barbaadu jechuudha. Akkuma asirratti argitan mallattoo raajifannoo na argisiisaa jira jechuudha. Aappiin an gadi buuse kun hundinuu update akka ta'u barbaada jechuudha. Bakka tokkotti illee guutuu update godhachuu illee ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu bakka tokkotti update godhatuuf update all bakka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan jechuudha. Sana booda haala kanaan akkanatti fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Aappii kana bakka tokkotti guutuu isaa waan keessa jira akka kanaan update godhachuu ni dandeessu. Tokko tokkolleen update godhachuu ni dandeessan jechuudha. Kan barbaadan update gootanii kan hin barbaanne dhiistanii akkasitti update godhachuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Amma ufuma isaatiin lakkaa'ee dhibba guute update ufuma isaatiin tahaa jechuudha. Irraa deebi'uuf jechuudha cancel all bakka jedhu kanarratti cuqaastanii guutummaan guututtu kan update gootarreef update gootasan guututti irraa deebitanii jechuudha. Maaliif ani amma guutuu isaa update godhu waan hin barbaadiniif jechuudha irraan deebi'aa jechuudha. Akkuma argitan amma karree funtana gara naa barbaadu sun guutuutti irraa deebi'ee jira jechuudha. Akkuma argitan kun amma fuuldura isaatti akkuma argitan hundi isaatu update na godhii jechaa jira jechuudha. Kanaaf karree furraa 39tti deebi'ee jira jechuudha. Tokko update ta'e jechuudha. Shabakaan kiyya automaatikaalii update godhee jechuudha. Okay. Kanaafuu bifa kanaan update godhachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanallee bira hin darbu je'eetiin isin argisiise malee kan hin qabadhee dhufe kanaa miti jechuudha. Asuma warri update godhachuu barbaadan akka update godhataniif isin argisiise jechuudha. Bilbilli keenya nimoorii fuul nuun jedhee aappii gadi nuu buusuu sababni inni diduuf maali kan jedhu bal'inaa waliin ilaalla. Yeroo inni akkanatti isiniif fide fakkeenyaaf isin waan hedduu isiniif fiduu danda'a. Ani amma kiyya waa lama naaf fide jechuudha. Kanaafuu isin kan barreeffama tokkoffarraa kana dhiiftanii kan lammaffaa kanarratti manage kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Hordoftoota kiyya amma kuni aappii 56 kuni kanneen bilbila kanarratti gadi buuse jechuudha. Kan waliin dhufe malee kan aan asirratti install godhee jechuudha. Kun akkuma argitan install naan jedhaa jira jechuudha. Aappii aan gadi buuse kun hundi jechuudha. Okay. Kanaafuu nuti amma mee bilbila keenya kana keessatti maaltu ukkaamamee jira maaltu guutee pilaastorii irraa gadi waanuuf bu'uuf dide kan jedhuun isin argisiisa. Install bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof qastii fuula dura isaa jirtu kanarratti ne cuqaastu. Yeroo isin irratti cuqaastan hordoftoota kiyya jala kanatti yoo gadi buutan waa lama argattanii jechuudha. Install ka jedhuu fi jala kanatti no install ka jedhu kana argattanii jechuudha. No install ka jedhu kanarratti fakkeenyaaf yoo isin cuqaastan kan isin aappii isin hamma ammaatti eefa emaila kana banattanii bilbila kanatti fayyadamaa jirtanii
aappii isin gadi buustanii ofirraa gubdan ofirraa balleessitan guutuun isaa as keessatti walitti qabamee jira jechuudha. Sababa kanaaf bilbilli keessan waa isiniif gadi buusuu didee ni moorii fuul isiniin jedha. Mee walumaan ilaalla. Kan gadii kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasna. Yeroo an asirratti cuqaasee akka kanaan waan ajaa'ibaa kunoo qabatee dhufa jechuudha. Hordoftoota kiyya fuula ajaa'ibaa qabatee dhufa. Aappiin kun amma ka waggaa 10 illee ka waggaa 5 illee asuma keessa jira. Asirratti wanti isinii ibsuu barbaadu. Iimeelaan jechuudha. Fakkeenyaaf iimeela baay'ee yoo qabaatan iimeela itti qaqayyartaniiti ifirraa keessaa gubdanii jechuudha. Fakkeenyaaf iimeela bilbila birarratti illee duraan fayyadamtanii yoo fiddanii asirratti dabarsitan waan isin bilbila sanirratti iimeela kanaan fayyadamtan guutuu bakka tokkotti walitti qabee bilbila kana keessatti isinitti fidaa jechuudha. Kanaafuu iimeelarra wanni hundi iimeelarra deema waan ta'eef jechuudha. Iimeela keessanillee qulqulleeffatuu taati aappiin isin amata 10 illee asirratti gadi buuftanii ifirraa hattan kunoo guutuun isaa akka keessa jira. Amma aappiin asirratti isin argitan kun guutuun jechuudha gama oliitiin yookaan karaa bilbila kiyyarratti fuula iskiriina bilbila kiyyarratti aappii hin mul'anne jechuudha. Hide app jedhama inni kun jechuudha. Aappii dhossaa jechuudha. Ka fakkeenyaaf dhokatee bilbila keenya keessatti dhokatee kan jiru jechuudha. Okay, kanaafuu kan barbaadan fakkeenyaaf aappii ol baafatuu barbaadan fakkeenyaaf aappoota kana kan nu fayyadaa boru itti haajamna jettanii kan yaaddan asuma keessatti dhiifattanii jechuudha hin haqxanii. Aappoota keessa jiran kana guutuu isaa ofirraa balleessuuf jechuudha. Akkamitti akka itti ofirraa balleessitanillee isin argisiisa jechuudha. Kan boruuf nu fayyada jettan akka keessatti dhiifattan bakka tokkotti illee ifirraa balleessuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu tokko yoo ofirraa balleessuu barbaadan fakkeenyaaf raayitii sanduuqni fuula isaa dura jira. Raayitii irratti gootan fakkeenyaaf sanduuqa kanarratti raayitii nu gootu jechuudha. Ammallee gadi buutanii kan itti aanu irratti illee raayitii ni gootu jechuudha. Haaluma kanaan hundarrattuu raayitii godhaa jechuudha. Keessa deemtanii guutuu isaa akkanatti eega raayitii itti gootanii bakka tokkotti guutuu isaa ifirraa dileet godhuu ni dandeessanii jechuudha. Kunoo mallattoon dileetii gubbaa kana jirti. Dileet gootu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaasan akka kanaan isinii fida gadi buutanii jechuudha. Akkuma argitan kunoo remove selected app nuun jedha. Aappii kana remove gochuu feetaa nuun jedha. Eeyyee jennaan remove kan jedhu kana irratti ni cuqaasna yeroo tokkoo fi amma aappii reefuun tan as keessa jiru suni already ni badaa jechuudha. Ni gubataa jechuudha. Gubatee jira jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan qulqulleeffatuu ni dandeessanii isiniin jedha. Sana booda bilbilli keessan aappii barbaadan already isiniif gadi buusa jechuudha. Sodaa tokko malee jechuudha. Karaa kanaan bilbila keessan qulqulleeffatuu ni dandeessan. Iimeela keessan yoo karaa kanaan hin qulqulleeffanne jechuudha vaayirasii baay'eetu isin seenuu danda'a jechuudha. Iimeela fakkeenyaaf gubbaa kanaan iimeela asirraa yoo baay'ee qaba yoo iimeela hedduu qabaattan bakka kana tuxxanii iimeela keessan itti jijjiirrattanii jechuudha. Waan barbaadan achi keessan keessa haquu ni dandeessan. Iimeela keessan qulqulleeffatuu ni dandeessan jechuudha. Akka tasaa bilbila keessan hiriyyaan keessa yoo isin irraa fuudhe aappii isin asirratti gadi buuftanii fayyadamtan guutummaan guututti aappoota tokko kan security kana keessa jirullee jechuudha kan isin gadi buuftanii duraan ifirraa gubdan jechuudha. Guutuu isaa jechuudha akkeessaa ni argataa jechuudha. Argatee waan barbaade isin irratti hin dalage aappii san hide godhee dhiisuu ni danda'a jechuudha. Iskiriina keessan keessatti dhossee isiniin hordofullee carraan ni banaaf jechuudha. Kanaaf karaa kanaan sirreeffatuu ni dandeessan. Iimeela fakkeenyaaf asirra cuqaastanii iimeela keessan guutuun asiin isiniif baa jechuudha kan barbaadan itti qayyarattanii achiin ifirraa gubuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Wanti kun kan irra deemu iimeela jechuudha. Iimeela keessa waggaa 5 illee yoo ta'e waan isin waggaa 5 iimeela kanaan gadi buustan pilaastorii irraa haa ta'u googila irraa haa ta'u gadi buustan guutuu isaa akka keessatti walitti qabatee jira jechuudha. Manage app and device bakka jedhu kana keessatti walitti qabamee jira jechuudha. Maarree isinilleen chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf viidiyoo qofa daawwattanii keessaa bahuu osoo hin taane chaanaala kana subscribe gootanii akka nu jajjabeessitan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Viidiyoon dabalataa akka ofii isaatiin isin bira ga'uuf mallattoo notifiikeeshinii tana irra kaayyachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa. Gaafii barbaadan komentii jalatti nuuf barreessaa. Waa'ee bilbilaa fi kompiitararraa sooftiweerota kompiitaraa fi kiiboordota garaagaraa waan isin dhibe hundaa'u kan isiniif deebisnu ta'a bifa viidiyootiin jechuudha. Kanaafuu komentii jalatti yaada keessan barreessuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Asumaan chaanaala keenya jala eega seentanii jechuudha guruppii telegiraama irratti jira. Kanaafuu
Baroomsi adda addaa kan YouTube irratti seerri YouTube hin hayyamnelleen karaa Telegiraamatiin waan gadhiifamuuf achilleen nu hordofuu hin dagatina. Telegiraama keenya argatuuf jechuudha profaayila keenya kana jala eega dhuftanii jechuudha gamanaas buttanii abaa'otu bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastanii sana booda asirratti gadi buutanii Telegiraam bakka jedhu kanarratti cuqaastanii guruppii Telegiraama keenyatti dabalamtanii waan nu achiin gadhiisnullee kallattiin akka nu hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna hordoftoota kiyya. Maarree baroomsa irraaf qabadhelleen asumarratti kan raawwatu ta'a. Baroomsa yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.